Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Oduu Keenna guyyaa har'aa keessatti ABO'n garee Ararso biqilaatiin hoogganamu ibsa miidiyaaleef kenneetii jira. Naannoo Amaaraa Gondaritti shiftoonni imaltoota ugguruun birrii 10,000 gaafatuun gabaafameetii jira. Poolisiin Bulgaariyaan qarshii sobaa miliyoonaan yuunivarsiitii keessatti maxxanfame to'atuun gabaafameetii jira. Daarektarri mana barumsaa Afrikaa Kibbaa moobaayila badeef barataa mana fincaanii keessa barbaachise hojiirra ari'ameetii jira. Odeeffannoowwan kanneen gama keessan dhiyeessa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Addi bilisummaa Oromoo kora erga gaggeeffatee booda miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsi isaa kunis qabxiiwwan hedduuf keessatti kan hammate yoo ta'u qabxiiwwan keessatti hammatame kanas gama keessan dhiyeessina. Addi bilisummaa Oromoo erga kora gaggeeffatee hayyuduree ABO Daawud Ibsaa Angoo irraa kaase jedhee hayyuduree biraa itti aanaa Daawud Ibsaa duraanii kan ta'e Ararso biqilaa akkasuma koree hojii raawwachiiftuu keessaa sadarkaa itti aanaatti nama lama muuduu isaa isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Daawud Ibsaa gama isaatiin waan kana hin fudhadhu jechuun diduun isaatis ni yaadatama. Gama biraatiin immootuun hordoftoonni sooshaal miidiyaa baay'inaan lakkoofsa guddaa qabanii nuti Daawudiin beeynaa jarri kun ergamtoota biltsiginnaati jechuudhaan yaada isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti yoo maxxanfaman mul'ata. Dhimma kanaan walqabatee haala yeroo irratti ABO'n amma waajjira gullallee harkaa qabu kan Ararso biqilaatiin hoogganamu ibsa miidiyaaleef guyyaa har'aa kenne. Waxabajjii bara 2011 kora sabaa tattamaa gaggeessuun barbaachisee galmaa'uuf gaggeeffameera. Isarrattis miseensota 1,500 galmeessuun qaama seerummaa fudhanne jedha addi bilisummaa Oromoo. Labsii haaraa bara 2011 yeroo bahutti paartileen ulaagaa guuttachuu qaban yaa'ii gaggeeffamuun akka qabu himamee hanga amajjii 30 bara 2013tti yeroo nuuf kennamee jedha addi bilisummaa Oromoo. Muddee 12 bara 2012 yaa'ii keenya gaggeessu yaallee rakkoo garagaraatiin koronaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa waliin walqabatee adoolessa keessa yaa'ii hatattamaa waamuuf yaallee sababa hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaa nageenya kootiif yaadda'eera jedhuun yaa'icha irratti argamuu hin dandeenye jedha addi bilisummaa Oromoo. Isatti aansee yaa'ichatti hayyudureen amananis gara mooraa ABO'tti akka hin galle dhorkame jedhuun obbo Qajeelaa Mardaasaa karaa seeraatiin yommuu bansiisnee akka tajaajilamnu goonu hayyudureen ABO duraanii obbo Daawud Ibsaa qabeenya paartichaa furtuu konkolaataa kompiitaraa fi mallaqa baankii qabnu fudhachuu isaanii adda baasuun gara murtoo amma irra geenyeerra geenye jedhan obbo Qajeelaan. Kora sabaa lammaffaa gaggeeffameen dambii ittiin bulmaata dhaabaa boordii filannoo akka baasnu fooyyessinee baasuun hooggantoota ABO filachuun koree naamusaa filachuun xumurre jedhan. ABO'n yeroo garagaraatti qabsoo keessa turus qaamoleenii fi gareen dhuunfaa fayyadamuuf jecha miseensa caasaa ABO akka laamsha'u gochuun paartii maqaadhaaf dhaabbate amma fakkeessuutti gahameera jedhan hayyudureen itti aanaa obbo Qajeelaa Mardaasaa. Kanaaf kora sabaa ABO waajjira olaanaa gullalleetti gaggeessineen filannoo dimokiraataa qabsoo abbootiin keenya obbolaa keenyaa fi ijoollee keenya itti wareegaman fiixaan baasuuf hayyuduree ABO haaraa filanneerra. Kanaafis
miseensonnii fi uummanni Oromoo hundi hayyuduree fi miseensa sabaa ABO filataman bira dhaabbachuu qabu waamicha dhiyeessan. Korri sabaa ABO bitootessa 4 bara 2013 bakka hooggantoonni ABO bakka bu'aan boordii filannoo biyyaalessaa fi keessummoonni affeeramanitti waajjira olaanaa ABO Gullalleetti taa'amirratti obbo Ararso Biqilaa hayyuduree ABO obbo Qajeelaa Mardaasaa fi dargaggoo Birhaanuu Lammaa hayyuduree itti aanaa ABO gochuun filachuu isaanii ni yaadatama. Egaan Waala kanaan ABO'n ibsa kan kenne yoo ta'u Daa'ud Ibsaa mootuu waan kanaa fi waan deemaa jiru kana kan hin fudhanne ta'uu beeksiseeti jira. Odeeffannoo Keenna gama biraatiin naannoo Amaaraa Gondaritti shiftoota imaltoota ugguruun birrii 10,000 gaafatan. Komishiniin godina Gondar lixaa itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa eegumsaa fi uummata godinichaa obbo Araggaw Azannaaw wabeeffachuun naannichatti uggurri raawwatu ibseera. Namni ugguramee qarshii 400 fi 10,000 kaffalee bahuu himee tokko rakkoo keessa darbee akkas jechuun miidiyaadhaaf qoode. Gaafa 16 ji'a jaaffaa bara 2013 ganama naannoo sa'a 2tti konkolaataa Effeesara Shinfaa irraa gara ganda Wuhaatti imalaa ture irratti aanaa Maatamaa naannoo gara lamiin fi gandoota Gubaay gidduutti shiftoonni saamichaa fi yakka uggurri gaggeessaniiru jedhan. Namootni ugguraa kanaa gaggeessan miseensa poolisii tokko ajjeesanii qabeenya hedduu saamanii namoota ugguran gadhiisuuf mallaqa hedduu gaafachuus ibseeti jira. Namoota yeroo bakka sanitti argaman keessaa 3 kan argate BBC'n waan achi ture tokko gaafachuu danda'eeti jira. Egaan salphaatti nama qarshii kana hunda gaafachuun waan nama garaa nyaatudha. Mootummaan naannichaa maal akka dalaguu fi mootummaan federaala biyyattii bulchus maal akka dalagu gaafii keessa galcha. Biyya mootummaa qabdu keessatti shiftaan nama saamuudhaan nama qabuudhaan nama ukkaamsee qarshii 400 fi 10,000 ol namarraa fudhatee gadi nama dhiisuun waan raajidha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon biyya keessaa qabanne kana odeeffannoo biyya alaatiin poolisiin Bulgaariyaa qarshii sobaa miliyoonaan yuunivarsiitii keessatti maxxanfame to'ate. Aangaa'onni Bulgaariyaa qondaalota opereeshinii tajaajila icciitii Ameerikaa waliin taasisaniin qarshii sobaa hedduu ta'e kan miliyoonaan lakkaa'amu kan yuunivarsiitii keessatti maxxanfame magaalaa biyyattii Soofiyaa keessatti qabachuu himan. Nootiiwwan mallaqaa yuuroo miliyoona 3.6 fi doolaara miliyoona 4 opereeshinii taasifame kanaan qabamuu poolisiin himeetii jira. Dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko dabalatee namoonni qarshicha maxxansuuf qacaraman to'annoo jala oolaniiru jedhe abbaan alangaa. Qarshiin amma to'atame kun mallaqa guddaa jaarraa kanaati jedhan dursaan abbaa alangaa. Maashinni qarshii maxxansuuf faayidaarraa oolee fi kan illee qabamuu AP'n gabaaseetii jira. Namoonni qabaman qarshii sobaa Ameerikaa doolaara Yukureen galchuuf yuuroo immoo lixa Awurooppaa galchuuf akka karoorfatan odeeffannoo qabna jedhan ministeerri keessoo biyyattiitti garee yakka qindaa'ee to'achuuf hundaa'e kan hoogganan Loombir Yeeneew qarshiin inni akka isa sirrii fakkaatu haalaan taasifamee hojjetame guyyaa sanbattan irraa maxxanfamaa ture jedhan. Dura bu'aan poolisii Soofiyaa George Hadjech yeroo dhimmi kuni gaggeeffamu hooggantoonni yuunivarsiitichaa beekuu isaaniif ragaan hin jiru jedhan. Qondaalota biyyattii tajaajila icciitii Ameerikaa waliin ta'uun qarshii sobaa yoo argatan kun yeroo lammataadha. Amajjii darbe qarshii sobaa fi meeshaa ittiin qarshiin maxxanu iddoowwan 30 ta'anitti tajaajila icciitii Europol waliin ta'uun to'achuu Reuters gabaaseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo taateen akka kanaa biyya alaatti qofa osoo hin taane biyya keenya keessattis bal'inaan kan gaggeeffamaa jirudha. Keessumaayyuu erga mallaqni haarawaa dhufee namoonni mallaqa haarawaa san fakkaatu oomishuudhaan abbaa 200 fi akkasuma abbaa 10 hundaayyuu koppii foorjidaa oomishaniitiin uummata keenya baadiyyaawwan garagaraa keessatti gowwoomsaanii akka jiran bira gahameeti jira. Dhimma kanarratti hundi keessanuu maatii keessanitti himuudhaan mallaqa foorjidaa
kan dalagamee ummata irratti raabsame irraa uf qusadhaa mallayni isin fayyadamtan yeroo gabayaa deemtanii waa gurgurattan fudhattan orjinaala ta'uu isaa sirriitti adda baafattan malee akka hin deemne jechuudhaan maatii keessan gorsuu hin dagatinaan dhaamsa kennaa daawwattoota fi hordoftoota kennaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.